akka itti nu fidan beeytu jara tokko jira jaan ummata onneen sibiila isaan dhaytan malee hin galtanii nuun jaanii dhufne. Jirtuumi warri aanaa sirkaa jirtu wanni jechuu barbaannu har'a jarjaraan dhufne gaabiraa bal'inaa waliin mari'anna ergaan qabnu garuu diina akka gootanisinu beeytuumi abbaa irree likkii galchitaniifi akkasii mire amma ofiin of bulchuu barbaaddaniifi gooftaan keessan isinii fi rabbi guddaa tokko qofa. Gooftaan keenya nu ka ajajamnuun ka ergamnuun ka sodaannu ka kabajnu ka jilbiiffannuun tokkoffaan isini ka lammaffaa waaqa gurraacha ka biraan jiru. Kana waan beeynuuf sagantaa osoo hin qabatin koottaa jennaan dhufne gara fuuldurallee isinitti deebinaa mootummaa ni filattu filannaa durallee walitti deebinaa wal hubannaa wal barsiifnaa nagaa nu eegaa wal kabajaa wal jaaladhaa tokkummaa keessan eeggadhaa nummoo isin jaalannaa Oromiyaan ni bilisoomti Oromoon tokko nu abbaan biyyaatti nagaan nu jiraadhaa isin jaalanna. Toltuu baanannaa yaa waaqa tolina isaa namaa nuu kenni waaqa samii uumte tokkummaa keenya cimsi waaqa ardii uumte tokkummaa keenya cimsi waaqa malkaa uumte tokkummaa keenya cimsi waaqa malkaa uumte tokkummaa keenya cimsi Oromoon tokko haa ta'u waaqa gadaa uumte eegaa tokkummaa keenya cimsi Oromoo tokko ta'uu nuu dhaga'i situ namaa dhaga'a nuu dhaga'i roobii lolaasi tolooloo yaasi yaa gabbisi gabbataa cimsi cima deebisi cinii balleessi mana qaqeessi naannoo dikeessi tun toltu. Rabbiin nagaa bulcha nagaa nu haa oolchu biyya teenna biyya nagaa rabbi haa taasisu tokkochummaa Oromoo tokkochummaa rabbi nu haa godhu tokkochummaa kindiisaa rabbi nu haa godhu biitti teenna nagaa keessummaan nutti dhufte tuni taqananii nutti dhuftu rabbi nu haa taasisu taar'arraa qabee sirkaan arsii Oromiyaa hiyyummaan keessaa baatu rabbi nu haa taasisu dhufti isaan nutti dhufa milkii rabbi nu haa taasisu dhufa gammachuu rabbi nu haa taasisu warra walga'e kan nagaa rabbi nurraa haa galchu rabbi nagaa nu haa kennu nagaa nu haa kennu gadaan quufaa gabbinna. Rabbi nagaan bulcha nagaan nu haa oolchu biyya keenya biyya nagaa godhu rooba nagaan nu haa roobu keessummaan har'a nutti dhufe kun rabbi nagaan nu haa galchu waan isaan dhufaniif rabbi haa taasisu xiqqaa keenya nu haa guddisu guddaa keenya nurraa haa bulchu biyya keenya biyya nagaa haa godhu kutaan wal qooduun rabbi nurraa haa qabu amantii wal qooduu rabbi nu haa qabu waan maraa nurraa haa qabu
jaalala nu haa kennu wajjin nyaachuu wajjin kaachuu waliin biyya misoomsuu rabbi nu haa hiru waan hassaabne baraa rabbiin keenya itti nu haa guutu waan nuti wallaalle rabbi keenya itti nu haa guutu. waan yaanneef waan dheebonneef waan rakkanne kullii rabbi nurraa lafa kaa'e alhamdulillaahi ammallee ilmaan teenna tanutti dhufte biyya teenna tanutti dhufte gammachuu guddaadhaan agartanii nu arganne gammachuu kana rabbiin nu dabalee nu haa kennu rabbiin keenya dabalee nu haa kennu rabbiin keenya dabalee nu haa kennu waan balaa ta'e rabbirraa haa deebisu waan tola ta'e rabbiin nu haa kennuuf gammachuu tana gammachuu itti nu haa fufsiisu afaan takka rabbi nu haa taasisu oromiyaan ta bilisoomtu agartanii ta toltu rabbi haa taasisu oromiyaan ta toltu rabbi haa taasisu gammachuu guddaa rabbi nu haa kennu waltaasuma rabbi nu haa kennu wasallallahu wasallam alaa nabiinaa muhammadi wa alaa alihi wasahbihi wasallam. kabajamtoota abbootii amantaa abbootii gadaa fi jaarsolee biyyaa aanaa keenya kabajamtoota hayyoota fi hojjettoota aanaa keenya kabajamtoota qeerroo fi qarree aanaa keenya kabajamtoota hawaasa aanaa keenya kabajamtoota keessummoota sirna keessummaa kana miidhagsuuf dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftan jecha itti aansuun haasawa baniinsaa sagantaa guyyaa har'aa kana akkan godhu akka na hooffolchitan kabajaan isin gaafadha. Sirni biyyi teenya Itoophiyaan hordofaa jirtu sirna paartilee siyaasaa hedduu yookiin maltii paartii siistem waan ta'eef paartiin siyaasaa immoo ummata filannoo ta'uun ummata miiliyoonaan lakkaa'amu of duuba hiriirsuun kan hojjetu yoo ta'u paartiin keenya paartiin koongiresii federaalawaa Oromoo yookiin KFO'n qabsoo karaa nagaatiin taasisuun federaalizimii dhugaa fi federaalizimii saba irratti hundaa'e yookiin ethnic based federalism hojiirra oolchuuf kan hojjetaa jirudha. Kanuma bu'uura gochuun paartiin keenya amantii afaan aadaa duudhaa fi saba keenya fi sabaaf sablammoota biyya keenya keessa jiraatan waliin wal kabajuu fi wal qixxummaan dhugaa irratti hundaa'e mirga guutuu abbaa biyyummaa fi aangoo gonfachiisu hiddaan lafa qabsiisee nageenya waaraa biyya keenya kanaaf wabii ta'u argamsiisuuf aarsaa kamiyyuu kan kafalu ta'u keenya asumaan isinii ibsuu barbaada. Akkasumas dimokiraasii haqa qabeessa ta'e lafa qabsiifnee biyya olaantummaan seeraa irratti mirkanaa'e gochuuf paartiin keenya cimee ni hojjeta. Akka paartii keenyatti dantaa uummata Oromoo eegsisuuf hiree uummata biyya keenyaa murteessuuf dhaabbilee siyaasaa Oromoo kamiyyuu waliin paartiin keenya kan hojjetaa jiru ta'uu isaa isiniif ibsuu barbaada. Dabalataanis filannoo biyyoolessaa bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaa taasisamu irratti paartiin keenya akka aanaa keenyatti filannoon kun karaa nagaatiin dhugaa fi haqa qabeessa ta'een akka gaggeeffamu qeerroo qarree hawaasni fi qaamoleen nageenya aanaa keenyaa ciminaan akka hojjetan dhaamsa dabarsaa dhuma irrattis hoogganaan itti aanaa paartii keenyaa obbo Baqqalaa Garbaa haasaa akka nu taasisan asumaan affeera. Jirtu isin jaalannaa qeerroo sharkaa qeerroo arsii qeerroo tokkoo mandoo jirtu qeerroo Oromoo jirtu isin jaalannaa as dhumnee isin arguu keenyatti baay'ee isinitti gammannaa isinitti boonnaa. Waanuma tokko lamannaasaa egaa nuun naannoo kana jidduutti argamne dhiiga ijoollee Arsiitiin lafee ijoollee Arsiitiin qabeenya ijoollee Arsiitiin darbaa dabarsaa barri uummata Oromoo irratti cabee guduunfaansaan ta'e uummata Arsii irratti waan ta'eef seenaa kana waliin yaadachuuf seenaa kana moo jijjiiruuf wal lukkeetti argamne jechuudha. Gaafa Oromoon
cabe eegalee gooti Arsii ilmaan Sokkoo Mandoo kophaa isaanii waggaa 6 diinaan lolanii qabeenya yookaanis immoo meeshaa ammayyaatiin uummanni Arsii mo'amullee hanga yoonaa osoo diinaaf hin jilbeeffatin osoo amantii isaa hin jijjiirin osoo diinni itti galtee waan meeqan godhin injifatee as ga'eera. Har'a immoo qeerroon Arsii hunda isaanii jilbeeffachiisee abbaa garboomfataa isa dhumaa gara Maqaleetti galchee waan ta'eef isin galateeffanna. Akkasuma qeerroon shirkaa, qeerroon Arsii, qeerroon Sokkoo Mandoo, qeerroon Oromoo kana qofaa miti inni godhe. Yeroo qilleensi Oromiyaa burjaaja'ee sagaleen uummata Oromoo ukkaamamee qe'een haadha Oromoo diigamee haati Oromoo harmi muramtee abbaan kola'ee qeerroon keenya fannifamanii yerootti barritti dukkana'ee OMN fi Jawaar Biyyaaraatti qilleensa Oromiyaa bilisoomse. Qeerroon Oromoo maal godhe seetan? Lafa Oromoo dhiiga uummata Oromootiin diigame, lafa Oromoo lafee ummaa keenyaa abbaa keenyaa irratti caccabe, dhiiga solola ta'ee laga ta'ee orma sooree ofii beela'e qeerroon Oromoo dhumarraa jaarraa 5 yookaan waggaa 500 booda lafa Oromoo bilisoomsitanii isin galateeffadha. Haa ta'u uummanni keenya naannoo Wallaggaatti amma yoonaa dhiigni isaanii hin dhaabanne, dhiyaarratti amma yoonaa dhiigni isaanii addaan hin cinne, amma yoonaa uummanni Oromoo hin dhiigaa hin du'aa lafeen isaan caccabaa amma zolfaana kanaaf irraa dhaabuudhaaf iddoo kanatti ergaa isinitti himuu barbaanna. Akkasumas immoo hayyoonni keessan kan akka Piroofeesar Mararaa, kan akka Baqqalaa Garbaa, kan akka Olbaanaa Leellisaa fa'aa akkasuma ilmaan Sokkoo Mandoo, ilmaan Maccaaf Tuulamaa, ilmaan Arfan Qalloo, ilmaan Oromoo mana hidhaatti dhumani Qaallitti, Qilintoo, Maayikalaawii bilisa baasanii. Har'a kan uummanni Oromoo osoo deebinee hin hidhamnennu, osoo deebinee hin garboomnennu gara sanatti deebi'aa jirra waan ta'eef of eeggannoo guddaa goonee filannoon fuuldura kana jiru uummata keenyaan murteessaadha. Yookaan bilisummaa dhugaa yookaan garbummaa dhugaadha. Isa kan filattu joo? Ijoollee Arsii isa kan filattu? Qeerroo Oromoo isa kan filattu? Qeerroo Oromoo isa kan filattu? Bilisummaa irratti wal agarraa. Oromoo jirtu, Oromoo jirtu, Arsoomni jirtu, Arsoomni jirtu, Sikkoof Mandoon jira, Tuulamni jira, qeerroon Oromoo jira, manguddoonni kabajaa jiru, haawwonni jiru, baga jiraattan. Ani haasofni an godhu baay'ee gabaabaadha. Uummanni Oromoodhaa walumaa galatti keessaa uummanni Sikkoo Mandoodhaa Arsoomni hanga har'aa ilma ofii kan ofii filateen bulee hin beeku. Kanaafuu filannoo isa dhufu irratti abbaa barbaaddan filachuun mirga keessani waan jedhameef abbaa barbaaddan filadhaa jechuu isin dhaamuu barbaada. Barbaaddan KFO, barbaaddan KFO, barbaaddan ABO, barbaaddan PABO waan barbaaddan isintu filata. Dhaamni isinii dabarsu. Dhaamni Jawaar dhaamsi ani isinii dabarsu. Dhaamsi ani isinii dabarsu. Dhaamsi ani isinii dabarsu. Namoonni isin filattan gaaffii qeerroon gaafataa ture, gaaffii uummanni Oromoo gaafataa ture, sirnaan warra isinii deebisu ta'uu akka qabu hubachuun barbaachisaadha. Keessaa'uu sirna federaalizimii dhugaadha kan sabaaf sablammiin irratti kabajaa argattu,
nama dhaaba yookiin qaama isinii mirkaneessu filachuun kan keessan ta'a.